rabbiiti walumaa kee qabbuuti. Komal kabuun ofardi bokoke, komal kabuun botoro koricha, komal kabuun malkatirreeffanna, komal kabuun hunda koricha, komal kabuun dabadaba maage, komal kabuun sirmaan garagalchu, komal kabuun tolchite oromoo, komal kabuun reessa kabaji, komal kabuun ilma kanaaf dalchu, komal kabuun waaksiyaa oofgalchu, komal kabuuna reessa rabbiiti walumaa kee qabbuuti. 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 Komal kabuun jaakaa kayyuuko, komal kabuun akkoo konnaanini, komal kabuun seera maaltu dhaana, komal kabuun jaalala ta'amma, komal kabuun harkaa qaba jette, komal kabuun lammii kenniini, komal kabuun seera waaqtu caala. Komal kabuuna reessa rabbiiti walumaa kee qabbuuti. Komal kabuuna reessa rabbiiti walumaa kee qabbuuti. Reessa rabbiiti reessa tulluuti, reessa rabbiiti reessa malkaati, reessa rabbiiti reessa birraati, reessa rabbiiti reessa tulluuti. Tole daawwattoota keenya yeroo ammaa namoota waltajjii kanarratti argaman tokko tokko haasofsiifnee isinii dhiyeessina. Mee maqaa keessaniif magaalaa kamirraa sagantaa kana hirmaachuu akka dhuftan nuu ibsitu? Ayyee maqaan kiyya Walde Mikaa'el Bariisoo jedhama. Ka dhufe Otawaa irraayi. Tole obbo Walde Mikaa'el Bariisoo yeroo ammaa dirree ayyaanaatti isin arge. Ayyaanni kun Oromoodhaaf maali? Ayyaanni kun Oromoof ayyaana guddaa. Oromoon ayyaana baay'ee qaba. Ayyaana baay'ee qabu keessa ayyaana gammachuuti, ayyaana irreessaati. Bona ganna nagaan nu baafte yaa Rabbi, ganna nagaan nu baafte, midhaan kennallee nu daraarte, namni kennallee laga ce'ee holitti dhufe, birraan nu bari'ee quufatu nu dhufaa jira, horiitu nu guddataa jira, midhaantu nu margaa jira jedhee Rabbiin galata kan itti galfatan. Ayyaanni inni tokko kana. Kabiraalle ayyaana baay'ee qabna, ayyaana ateetee qabna, ayyaana siinqee qabna, ayyaana malkaa'ii qabna, ayyaana hedduu qaba Oromoon. Garuu kan yeroo ammaa kanatti akka guddaa tokkotti godhee Oromoon ka kabaju biyya keessattillee biyya alaattillee ayyaana irreechaa kana. Ayyaana irreechaa ingitii Rabbi galanni si haa ga'u jedhee Oromoon akka aadaa isaatitti Rabbiin ka galatoofatu. Guyyaa Rabbiin itti galatooffatanii, guyyaa Rabbiin itti kadhatanii, guyyaa bara bara nagaa nu baafte jedhanii Rabbiin itti qaabatanii kana malee waan biraan qabu. Tole obbo Walde deebinaa kennitaniif galatoomaa isiniin jedha. Isinis waan hiree kana naa kennitaniif galatoomaa isiniin jedhani. Tole bakka ayyaana irreechaatti ansi arge maqaa keetiif magaalaa kamirraa akka dhufte naa ibsitaa? Maqaan koo Aisha Ahmadin Jama kan inni irraa dhufee Torontoo Scarborough naannoo Scarborough irraan dhufee ayyaana irreessaa kana irreeffachuudhaaf. Ayyaanni irreechaa siif hiika maalii qaba addeeshu? Gaafiin tun gaarii ayyaanni irreessaa hiikaan isaa hundee aadaa Oromooti. Ayyaana Oromoonni ayyaana baay'ee hedduu qabanii keessaa ayyaana tokko guddaasaa kabajamaadha jechuudha. Ayyaana irreessaa jechuun kan Oromoon
bara baraanii gannaa fi bonni hogguu addaan deebi'u waaqa isaa itti galateeffatudha. Ayyaana kan nuti asitti irreeffannu kun ayyaana malkaa jedhama. Ayyaana malkaa kanaan egaa Oromoon amantii sadii qaba. Kiristaana qaba, Islaama qaba, waaqeffataan jira. Waan aadaadhaan godhamu kana akka Oromoon bishaanitti amanu, akka Oromoon mukatti amanu godhanii kan ilaalantu jiru. Akka maqaa keerraa argummoo ati amantii musliimaa nama qabdudha. Wal jalaa si jalaa rukunne. Lakki nadura wal jalaa rukunne, nadura waliin rukunne. Aadaa irreessi aadaa Oromooti. Oromoon nama hunda dura waaqa tokko kan uume jechuu beekee itti amanu, malkaas ittiin amananii, tabbaas ittiin amananii, mukatti ittiin amananii, mukni odaan caayaa Oromoon jala teessee heera itti tumattu. Malkaan ammoo uumaa waaqaati. Waaqaatu uumee tabbitiinis uumaa waaqaati. Uumaa waaqaa keessaa, uumaa rabbii keessaa uumaa lama gurguddoodha. Oromoon hogguu kadhatu, waaqa tabba saniin kadhatu, malkaa saniin kadhatu. Yaa waaqa malkaa tana uume, yaa waaqa tulluu tana uume, yaa waaqa dachii tana uume, irratti nu uume. Bishaan kanaan nu jiraachise, ilmi namaa bishaanirraa waan uumame bishaan kanaan nu jiraachise. Galanni keetii janiin yoo kadhaa biraa taates yaa waaqa kana uume guddina uumaa teetitiin si kadhannaa waan akkanaaf irraa sodaannee kana nurraa deebise waan akkanaas si kadhannaa kana nuu kennii jettee Oromoon ittiin amantee aadaa godhattee waan Oromoon godhaa turte malee Oromoon malkaatti amanu, Oromoon mukatti amanu, Oromoon tabbatti amanu, Oromoon waaqa tokkichatti amanu. Tole fayyaa ta'e mee gaaffii xiqqoo kanumaa wajjin wal qabatee xiqqoo waan adda of keessaa ta'e tokkoon si gaafadha. Ayyaanni Irreechaa biyya keessatti ji'a itti aanu kana baatii fulbaanaa keessatti kan geggeeffamu. Waggaa waggaatti yeroo ayyaanni Irreechaa geggeeffamu ilmaan Oromoo akka kana akka nuti amma walaba taanee geggeeffannu hin geggeeffatamanu. Aadaan mootummaan wayyaanee aadaa saba Oromoo qulqullicha kana yakkeeti ijoollee ittiin hidha. Kanaaf maal jetta? Inni gaa walumaa galatti akkumatti beeknutti biyyi teenya biyya harka namaa keessa jirtu sabni keenya sama hacuuccaa gabrummaa mootummaa gabroonfataa jala jiru. Aadaan tuni kan itti argamtee ar'umaahu biyyuma keessatti illee haalu bifuma saniin akkuma jiran saniin aadaan tun kan itti kabajatanii aaduma tanaahu agarsiisu aadaa isaanii kabajachuu kana kan itti eegalame dhiiga gootota lubbuu isaanii gaarii qaqqaalii san wareeganii sadarkaa tanaan nu gayan saniini arganne waan ju'uufi kabajan garuu waliigalatti Oromoon yoo aadaa isaatti deebi'ee eenyummaa isaatti deebi'ee walitti dhufee wal argee walii waaqa isaa kadhatee waliin aadaa isaa wal barsiifate Oromoon nutti dammaqaa lafaa ol ka'aa nutti bal'ataa jarri ungalaanaa nu fuutii waan ju'uufi mataa keessa qaroo ijoo bakka namni laalu keessa qaban. Uummanni Oromoodha haala amma dura dabarre keessatti afaan ufiitiin dubbachuun yeroo salphinaa yeroo xiqqeenya takkaahu tuffatama ture. Har'a garuu dhiiga gootota keenyatii fi dhiiga obboleeyyan keenyatiin qabsoon dhiiga isaaniitiin bareedinni kun dhufee aadaan tunuu dirratti baatee aadaa teenya jedhanii himachuun danda'ame. Rakkinni kanumarraa kan ka'e natti fakkaata. Tole sagantaa kanarratti gaaffiif deebinuu kenniteef ulfaadhu siin jenna. Isinis hiree tannaa kennuu keessaniif galatooma ulfaadha. Tole bakka ayyaana Irreechaa kanatti isin arge maqaa keessaniin magaalaa irraa dhuftan naa ibsitu? Ani maqaan koo Raayyaa Caalaan jedhama magaaluma Torontoo keessan jiraadha. Ayyee obbo Raayyaa Caalaa uummanni Oromoo yeroo kana booqaa ganna bacaqii irraa ba'ee gara booqaa irraa tagguu ba'uudhaaf deemu ayyaana Irreechaa kabajata. Ayyaanni Irreechaa uummata Oromootiif maali? Isiniifoo hiika maalii qaba? Ayyaanni Irreechaa dhugaatti akka mataa kiyyaatitti ta'u akka sabaatitti ayyaana guddaadha. Ayyaana guddaa kan ta'uufis gaaraadha
ummanni keenya hoo barri ganna keessaa kara bonaatitti ce'an yaa Waaq boruu gannaa keessaa birraa ifatti nu baaste jedhanii Waaqa kadhatanii Waaqa isaanii kan galateeffatan waan ta'eef walumaa galatti guutuu biyyaa keessatti ayyaana guddaatti kabajamu ijoollummaadhaa kaasnee hawwii guddaadhaan ayyaana kana eegnaa kanaaf guyyaan akkasii kun hoggaanuu dhufu gammachuudha jechuufan jedhe. Mee ayyaana kanatti warreen hiikaa tokko tokko kennantu jiru fakkeenyaaf Oromoon bishaanitti sagadaa mukatti sagadaa kanaaf sabni sun amantiin qabuudhaan yeroo dheeraadha itti ture. Kanaaf wanni isin deebiftan maaltu jira? Suni dogoggora takkaa'uu yookiin wallaalurraa ta'a. Aadaan irreechaa kun maal akka ta'e hubachuu dhabuurraayi. Uummanni keenya bishaanittis hin sagadu mukattis hin sagadu. Kan sagadu Waaqa tokkicha Waaqa gurraachatti sagada. Bishaan bira wanni uummanni keenya dhaqee Waaqa isaa kadhatuuf bishaan qulqulluudha. Amantee saba kamuu amantee adda addaa keessattis qulqullumminaan beekamaa bakka qulqulluu dhaqanii yaa Waaqa xurii qabnu nurraa haqii akka bishaan kanaa nu qulqulleessi jedhanii Waaqa isaanii ittiin kadhachuuf mallattoodhumaafi malee waan bishaan sanitti amanuudhanii miti. Maaliifuu takkaa'uu lagatti yookiin immoo haroo yookiin garba bira dhaqanii too irreeffatanii malkaa isaanii yoo irraaffatan bishaan ilma namaatiif saba tokkoof hedduu waan hunda caalaa barbaachisaa ta'uunsaa beekamaadha. San qabaachuu isaaniiti waaqni isaanii kennuu isaaniitiifuu san biratti dhaqanii galata galchuuf malee bishaan sanitti sagaduudhaaf miti. Suni xiqqoo dogoggora yookiin wallaalarraa jedhama. Tole obbo Raayyaa Caalaa ibsanaa kennitaniif galatooma. Hedduu galatoomaa isinirra. Tole ayyaana irreechaa irratti isin arge. Ayyaana kana magaalaa kamirraa dhuftan? Nu magaalaa Hamilton irraa dhufne ayyaanni irreessaa ayyaana Oromoo hunda walitti qabu ayyaana aadaan kennas amantiin kennas wajjin jireenya Oromoollee itti mul'atu kanaaf waggaa waggaadhaan kabajanna kanaaf dhufne jechuudha. Mee obbo Saamu'eel ayyaana kanatti hiikaa biraa warreen kennantu jiru. Fakkeenyaaf Oromoon mukatti sagadaa bishaanitti sagadaa kanaaf amantii hin qabu jedhu. Kan akkamitti ilaaltu isin? Lakkee Oromoon amantii hin qabu warri jedhan warri seenaa amantii hin beekne. Amantiiwwan har'a addunyaa irratti lakkaawaman tokko tokko fa'aa utuu hin jirre dura Oromoon Waaqatti amana. Oromoon yoo Waaqatti amanu ammoo lagatti wanni bahuu fi bakka gaaddisaatti wanni bahuu fi Waaqarraa gaaddisaaf bishaan argadhee jiruuf jireenyi bishaan irraa jalqabee Waaqayyo galanni keetii galanni si haa ga'u bishaan kana nuu kennitee gaaddisa kana nuu kennitee biqiltuu kana nuu uumte jechuufi malee mukaa fi lagatti sagaduufiif miti. Waaqa sababaa wantoota kanneen jiruu kennaaf nuu kenneefi Waaqa galateeffachuudhaaf lagatti baha Oromoon malee Oromoon amantii ittiin beekamu qaba aadaa ittiin boonu qaba isa kanas gaa sababa agartee tokko lama jechuu dandeenyuun dhabee ture ammoo deebifnee ijaarataa jira galata Waaqaa. Mee Oromoon laaqii gannaa baheetu gara booqaa birraa irratti ayyaana kana ayyaaneffatu kun maaliif? Ganna keessa turre biyya keenyatti amma biyya kanatti ammoo bona keessaa gara badheessaatti deemaa jirra. Biyya keenyatti ammoo ganna keessaa gara birraatti deemaa waan jirruufi macaqii gannaa irraa raaree gannaa irraa booqaa birraatti baga nu baaftee siifama yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u jechuudhaaf kabajatan. Tole deebinaa kennitaniif galatooma. Galatoomiyatillee. Keessaniif ayyaana kana kabajachuu magaalaa kamirraa akka dhuftan? Maqaan kiyyaa Abdii Dambalaati. War Torontooti. Ayyee obbo Abdii Dambalaa bakka ayyaana irreechaatti sin arge. Ayyaanni kun isiniif maali? Ayyaanni kun naafi agartee irreechaan waa'ee aadaa Oromoo gartee kabajuu fi waan gartee uummati Oromoo irra wal ga'ee waliin nyaatee waliin dhugee waliin gammadee yeroo waliin dabarsu sakka.
Tanaaf aadaan kunini gartee uummata jechuun uummata aadaa qabu. Uummati aadaa hin qabne uummata gartee aadaan tun hunda odaan jechuun muka kunini jajjabaadha lafa keessa dhaabbatee akkas jabaatee dhaabbata. Kanaaf uummati aadaa qabu uummata odaa sana jajjabaa of danda'ee gartee ofii aadaa ofiitiin boone uummata akkasii sanaa fi guyyaan kun guyyaa jaba guyyaa akkasiiti guyyaa Oromoon gartee aadaa fi kabajaa irra wal geettu. Tole gaafiif deebiin wajjin gaggeessitaniif fayyaa ta'aa jan. Galatoome. So let me start by saying Akam and say that I come every year because Sister Kwe is adopted me as a brother, and so I come with her to celebrate because the culture is a way of giving myself a blessing every year. It raises my spirit. When I come here, I feel rejuvenated, I feel renewed, I get to take back and reclaim some of the culture that I've lost, and it's a way of us surviving as African people in the world. Okay, thank you for your time. You're very welcome. Tole bakka kabajaa ayyaana irreechaa irratti isin arge maqaa keessaniif magaalaa irraa dhuftan naa ibsitu. Maqaan kiyya Galgalee Leenjisoo jedhama. Ani magaalaa Hamilton irraa dhufee har'a guyyaadhaa wanta as dhufeef irreeffachuuf dhufee irreessi kun aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Kanaaf iddoo Oromoon baay'ee itti wal geetullee waan ta'eef uummata kiyyaa waliin ooluuf dhufe. Mee dubartoonni Oromoo gahee isaan aadaa keessatti qaban irraa naa ibsitu. Gaheen aadaa keessatti qaban dubartiin Oromoo dhibaayyuu qabanii, ateetee qabanii kanaan falatan jechaadha. Hadha guyyaa falaati guyyaa Oromoon martuu kabajaa isii godhattu. Kanaaf guyyaa aadaa ofiillee uffatteetiin ayyaana kanarra gammaddee ooltu jechaadha. Tole yeroo keessaniif galatooma. Galatoomatis godhu. Bakka ayyaana irreechaatti si arge maqaa keetti magaalaa irraa dhufte naa ibsitaa? Kiyyaa Hawwii Margaan jedhama. Kan itti dhufee magaalaa Torontoo irraati. Tole aadde yoot mee ayyaanni kun siif maali? Ayyaanni kun anaaf ayyaana gammachuudha, ayyaana tokkummaadha, ayyaana eenyummaa kootii kan itti ibsuudha. Ayyaanni kun jechuudha irreechaan. Tole akkuma beekamu egaa Oromoon bacaqii gannaatii bahee gara booqaa birbirraatti labuu waan kana kabajata. Ati immoo amma yeroo ammaatti biyya kee hin jirtu. Aadaa kee keessa hin jirtu. Akkamitti aadaa dagatame sana bakka kanatti dagaagfachuu dandeesse? Tole gaafii gaariidha. Biyya kana kan jira aadaa kootii dagaagsu immoo biyyan jijjirre malee eenyummaa kootii hin jijjirre aadaa koo immoo bakka jiruutti gabbisuudhaaf qabsoonni argamee sanaatti hojjechuudhaaf yeroo yeroodhaan kan tattaafadhu kanadha jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa immoo biyya kana keessa gaafa hin jiru siizinii biyya kanaatti taayim zoonii biyya kanaatti siizinii isaatii hirkanneetti kabajna. Afrikaa gaafa jiru inni kun bara gannaati baatiin isaatti siqee kabajamaa jechuudha. Garuu amma immoo baatii birraadha. Baatiin kun guyyaa galataati. Guyyaa galata waan ta'eef saba koo wajjin uummata keenya wajjin as dhufnee kabajuudhaaf dirqama. Tole aadde yoot gaaffiif deebii nu kennitee fi fayyaa ta'e jenna. Galatooma isinis gaaffii kana waan ta'eef galatooma. Tole maqaa keessaniif magaalaa kamirraa akka dhuftan naa ibsitu? Maqaan kiyya Abba Gurree Bayyanaa jedhama. Ani jiraata Kanaadaati. Magaalaa Ottawa irraa dhufe. Wanni anas dhufee fi aadaa ayyaana irreechaati. Aadaa ayyaana irreechaa kana bara baraanii akkasuma dhufnee waaqeffannaa. Kun aadaa Oromoo bal'ooti. Aadaa amantaa hunda irra bilisaati. Namni amantaa adda addaa qaban aadaa kanarra dhufanii hirmaachuuf waan Oromoo hundi Oromoo irraa dhufe marroo taateef ani nama asitti argamtaniin galatooma jedha. Kamanatti afeellee akka inni aadaa isaa tanirratti hirmaatu akka inni aadaa isaa tan babal'isu yaamichi dabarsaa fi waan naaf feertaniif galatooma.
Music.
irratti kadhannaa kan nuu kennitaniif galatoomaa maqaa jila kanaatii maqaa guyyaa hadhaatii kalama kennitanillee ka dhibba kennitanillee rabbi isinii haa kennu rabbi ija tokkoon isiniin haa laalu maatii kennaa nagaa nuu haa godhu biyya kennaa nagaa nuu haa godhu gadaa kennaa gadaa mojjii kennaa nagaa nuu haa godhu galatoomaa hin jedhu. Egaa amma sagantaan keenya kallattiimaan gara gubaatti deemna. Gara gubaatti yeroo deebinu gubaan ni jalqaba. Kan keenya immoo dhiichisuu, taphachuu, akka gaariitti rakkoo tokko malee, sodaa tokko malee dhiichisnee, ragannee, eenyummaa keenya ofii keenyaafis arginee namoota isa kaaniifis mul'isu. Inni kun seenaadha waan ta'eef. Kajela. Shut
Where is that? Yeah. Yeah, talk mom. Sandan, ute kakek. Kenya,